Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni channel Ebbaa Muslim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi barnoota bareedaa tokkoon isiniif qabadee dhufee barnoonni keenya kanarraa maal yoonaan jettan namoonni hedduun isinii biizii irra jiru yeroo isin waan biraa fayyadamu jirtan silkii isin irratti bilbilanii isin rabbashuu jechuudha. Silkii isin irratti bilbilanii isin rabbashuu osoo bilbila keessan ifirraa gad hin dhaamsin jechuudha. Takka osoo xayyaara irratti hin baasin jechuudha. Namoonni bilbilanii akka isin hin harkanne jechuudha. Ka waan biraa fayyadamu jirtan ka siimiin keessan xayyaara irratti hin baasin silkii keessan ustaanii waan biraa intarneetii feetanis feetan harkaan dalagu jiraachuun mala yeroo isin biizii san akka namni bilbilee isin rabbashne akkaataatti ofirraa gootan koodii bichaa fayyadamtanii bilbila keessan siimii keessan takka akkaataatti ofirraa hiitan waliin ilaallee jechuudha. Koodiiwwan tunis koodii abbaa lamee jechuudha. Koodii lachuutu tamturra faayidaa qabaa fi garaagarummaan isaanii maalii hunda isaatu waliin ilaallee jechuudha. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayibiin tun gurraachomtee jirti taanaan sabiskiraayibii tana tuqaa mallattoo oolii tanarra kaadhaan isin hinjaa barnoonni keenya nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf laayikiin sakandii tokko takka isinif fudhatti barnoota kana laayikii tuqaa waan isin dhibee koomantiin jala kanarra ni jirti koomantii irratti nuuf barreessaan isin hinjaa kallattumaan kara barnoota. Akkumaan dura irratti isiniif ibsuuf yaala jechuudha barnoonni keenya kanarraa yeroo biizii keessa jirtan yeroo bilbila keessan kaasuu hin barbaanne jechuudha. Akkaataatti siimii keessan osoo of hin godhin bilbila keessan osoo if duraa of hin godhin ifirraa itti hiitan isin garsiisa kunootii bakkuma puunii ijoo kana keessatti ni seentanii jechuudha. Bakkuma puunii ijoo kana bilbilli hundinuu ofirraa qaba as keessa ni seentanii jechuudha. Koodiin tunis abbaa lama jechuudha. Koodiin tunis abbaa lama lachuutu garaagarummaa isiniin garsiisa jechuudha. Koodiin tokkoffaa urjii gootanii 20 takka urjii gootanii ammas 857 gootanii jechuudha. Eega kana gootan booda sullumatti hidhaatanii eegas booda siimii abbaa lama yoo qabaattanii siimii firraa hidhuu barbaadan siimii abbaa lama yoo qabaattanis jechuudha. Siimii firraa hidhuu barbaadan sanirratti tuqxanii jechuudha. Kan tokkoffaa kanarratti haa tuqu kunooti hidhamee jira jechuudha. Amma bilbilli kiyya hidhamee jira jechuudha. Garaagarummaa koodiin lamaan tun qabdus isiniin garsiisa jechuudha. Koodiin tokkoffaa tanaa jechuudha. Okkee irratti naan bilbilli kiyya hidhamee jira nam tokkollee dawwalee biizii na godhuu fi na rabbashuu hin danda'u jechuudha. Koodiin lammaffaa akkaataatti ofirraa eegtanis ganaan isin garsiisa jechuudha. Koodiin lammaffaa asumarratti tuqxanii meeqa urjii 20 takka sulluma gootaniituma dhuftanii siimii hidhuu barbaadan sanirratti tuqattanii jechuudha. Akkanatti irratti tuqxan koodiin lammaffaa tanaa jechuudha. Koodiin lammaffaa tana akkaataan itti ofirraa eegtanis ganaan deemee isin garsiisa. Garaagarummaan koodii tanaa maal yoonaan jettan koodiin duraa jechuudha. Koodiin duraa yoo namni tokkolleen isiniif dawwalee isin dhabe jechuudha. Uggusuma miseejii isiniif neeyite jechuudha. Uggusuma miseejii isiniif neeyti namni nama dawwalee isin dhabe san siimii san laaltanii nama san yoo deebisuufi barbaadan ni deebistaniif yookaan ni itti dhiiftanii jechuudha. Yoo isin hin fayyadne itti dhiiftan yoo nama fardii taates deebisuufi dandeessanii jechuudha. Koodiin lammaffaa tan urjii 20 takka sullumaatun ammoo miseejimaa isiniif hin neeytu jechuudha. Miseejimaa isiniif hin neeytu namoonni dawwalanii isin dhabanis akkuma nama bilbilli qe'ee gadhaamaa jirutti achumaan usti jechuudha. Koodiin tokkoffaa tanatti yoo fayyadamtan bareedduudhaan isin hinjaa akkaataatti ofirraa eegtanis deemee isin agarsiisa jechuudha. Akkaataatti ofirraa eegtanis gizee ofirraa eeguu barbaadan jechuudha. Dhuftaniituma karaan itti ofirraa eeganis abbaa lama lachuutu ganaan isin garsiisa. Sulluma tar lama gootan 20 takka gootee sulluma gootaa jechuudha. Ammas eegas booda siimii hidhamee jiru sanirratti tuqxaa jechuudha. Ofirraa eeguudhaaf jechuudha. Amma kunoo ofirraa eeguudhaafi kunooti amma narraa hiikkatee jira jechuudha. Narraa hiikkatee jira jechuudha. Koodii ton tokkoffaa sana ammallee irratti deebisee isin agarsiisa jechuudha. Faayidaa isii irratti deebisee isin agarsiisu urjii 20 takka urjii 87 sulluma gootanii amma ni hidhaa jechuudha. Ammas ni hidhaa. Amma siimii lamaan keessaa qaba jechuudha. Isin agarsiisu siimii lamaan keessaa qaba. Siimii kiyya kanaan amma hidhee kanarra yoon dawwalee ammuma miseejiin naa seente jechuudha. Bilbiluma kiyya kanaan asumarra yoon dawwalee jechuudha. Asumarra yoon dawwalee ammuma miseejiin dhuftee naa seente jechuudha. Isin agarsiisu. Sakandii kudhan booda dhufteen naa seente jechuudha. Koodiin dhufteen naa seente jechuudha. Sakandii kudhan booda dhufteen naa seente jechuudha. Koodiin amma akkaataatti ofirraa eegtan karaa lammaffaa isin agarsiisa jechuudha. Karaa lammaffaa bakkuma kunooti harkaa jirtan jechuudha.
kunooti lakkoomsa 54 kanaatti dawwalee si dhabee itti naannettee jirti. Koodiin tun tanaaf bareedduudha jechuudha. Namoonni fardii yoo dawwalanii isin dhabanis gusuma miseejii siimneettiin miseejii san laaltee nama saniif deebisuu dandeessaa jechuudha. Koodiin tan duraa tanarratti yoo fayyadamtan bareedaadhaan isin hin jaa urjii 20 takka 857 sulluma gootanii yoo fayyadamtan bareedduudha jechuudha. Karaan itti firraa eegtan kan duraa kanaan isin hin jee kan duraa kanaan isin hin jee jechuudha. Kan duraa karaan itti firraa eegtan kanaan isin hin jee jechuudha. Karaan lammaffaatis deemeetiin isinitti agarsiisaa jechuudha. Karaan lammaffaa akkanuma gaqqabdaniituma dhuftanii bakkuma tanarratti qottanii jechuudha. Bakkuma Itiyoo Telekom jirtu tanarratti qottan ammaan siimii Itiyoo Telekomiin hidheef akkana naaf fidee jechuudha. Isinis biyya feetan keessa jiraattaniis akkanatti isinii fidaa jechuudha. Gizee akkanatti irratti uyxan booda akkanatti isinii baasa. Gizee akkanatti irratti uyxan booda akkanatti isinii baasa. Kanuma tokkoffaa kanuma lakkoomsaan jiru kanarratti qottaa jechuudha. Dhufteetuma bakkuma tana lakkoomsuma kana dilee dirraa goota jechuudha. Lakkoomsuma kana dhuftee dilee dirraa goota. Eegas booda kunooti. Tarni oofiin jaluma kanarra jirti jechuudha. Tarni oofiin jala kanarra ni jirti. Tarni oof goota jechuudha. Kunooti. Narraa kaatee jirti jechuudha. Amma narraa kaatee jirti. Karaa lamaan kanaan ifirraa kaasuu dandeessanii isin hin jaa. Koodii das isin jettutti fayyadamuu dandeessan lachuutu isiniif irraa deebi'u jechuudha. Tan boodarraa tan yoo irraanfattan 20 takka akkanatti osoo hin dogongoriin itti guuttanii jechuudha. Akkanatti osoo hin dogongoriin koodiin bareedduun siitanii jechuudha. Nam tokkolleen dawwalee si dhabe taanaan saqandii 10 osoo hin taane miseejii san siineetti namni si barbaachisa taanaan dirqama taanaan oggusuma bilbila keetiin deebisuufii dandeessaa jechuudha. Tun ammoo isiniif hin nayitu jechuudha. Isiniif hin nayitu nama dawwalee isin dhabe isiniif hin nayitu. Akkaataatti firraa eegtanillee isiniif irraa deebuu takka. Akkanattis firraa eeguu dandeessaniin isin hin jee akkanattis firraa eeguu dandeessan. Gaqqabdanii kan reebamtan isin garsettis firraa eeguu dandeessanii jechuudha. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabskraayibii, laayikii, sheer godhuu hin dagatinaan isin hin jaa. Waan isin dhibee koomantii irratti nu barreessaa. Laayikiin saqandii tokko takka isin fudhatti barnoota kana laayikii tuquu hin dagatinaan isin hin jaa. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.